Handhuura Tel Aviv keessaa sagalee onni nama raasuu fi kaartaa addunyaa haaraa barreessuu tokko dhaga'ame. Dhugaan lafa jalaa dho'e kun madaalli waraanaa isa kanaan dura hundumaa xumuree waraana isa dhumaa fi guddichaaf sa'aatii 0 labsaa jira. Israa'el amma gaaddisa diinota ishee gurguddoo lama qarqara isheetti mil'achaa jirti. Isaanis Turkii fi Masriin. Qaamoleen basaasaa Israa'el akka saaxilanitti Masriin gammoojjii Siinaay keessatti eeyyama waliigaltichaan alatti loltoota 40,000 hiriirsitee taankoota meeshaa waraanaa gurguddaa fi dirooniiwwan dhoksitee jirti. Wanti hunda caalaa Israa'elin dhiphisu garuu Turkiin waraana waraqaarraa osoo hin taane muuxannoo waraana dhugaa dachee Siiriyaa, Liibiyaa fi Azerbaajaan keessatti dhiigaan qaramtee qabaachuu isheeti. Addunyaa irratti sadarkaa 8ffaarra jirti. Israa'el isheen humna waraanaa isheetiin sadarkaa 17ffaarra jirtu. Leencota kana lamaan yeroo tokkotti nan lolaa jettee yaaduun ishee madaalli waraanaa keessatti of ajjeesuu isa dhumaati. Hundaa olammoo samii Masrii fi buufataalee qilleensaa biyyattii gurguddoorraa xiyyaaronni waraanaa Masrii fi Turkii qindoominaan barrisaa jiru. Wanti hunda caalaa Israa'elin dhiphisee shaakalli waraanaa inni hangaarraatti deemaa jiru kun maqaa idilee tokkollee kan hin qabnedha. Waraana ammayyaawaa keessatti shaakalli maqaa hin qabne shaakala bashannanaa osoo hin taane karoora tarsiimawaa dhokotaa madaalli humnaa guutummaatti garagalchuuf qophaa'edha. Mee madaalli waraanaa kana citii duuba isaa jiruu fi sochii waraanaa Tel Aviv raasaa jiru kana kabarraa kaasnee seenaa waliin bal'inaan haa ilaallu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Tel Aviv keessatti onneen hooggantoota waraanaa fi basaasota Israa'el sodaa guddaan raafamaa jira. Sababiin isaa biyyoonni gurguddoon lamaan warri waggoota 13 guutuuf ijaan wal ilaaluu jibbanii diinota siyaasaa turan Masrii fi Turkiin harkaa wal qabatanii samii irratti humna isaanii walitti makuun raajii meeshaa waraanaa agarsiisaa jiru. Dhaabbanni basaasaa fi oduu Israa'el Netizifnet dhugaadhaa fi abjuu naasisaa Tel Avivin saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti samii Masrii fi buufataalee qilleensaa biyyattii gurguddoorraa xiyyaaronni waraanaa Masrii fi Turkii qindoominaan barrisaa jiru. Wanti hunda caalaa Israa'elin dhiphisee shaakalli waraanaa inni hangaarraatti deemaa jiru kun maqaa idilee tokkollee kan hin qabnedha. Waraana ammayyaawaa keessatti shaakalli maqaa hin qabne shaakala bashannanaa osoo hin taane karoora tarsiimawaa dhokotaa madaalli humnaa guutummaatti garagalchuuf qophaa'edha. Yeroo dhugaa ji'oopolitiksii lafa jalaa xiinxallu. Waggoota kunnan darban keessaa Israa'elii fi Giriik daldalaa gaazii uumamaa kan galaana Meeditiraaniyaa ba'aa dhuunfatanii of tuulaa turan. Turkiin asirraa dhiibamtee turte. Har'a garuu gamtaan Masrii fi Turkii daangaan kun abbaa qabaa jechuun of tuulumaa Tel Aviv fi Ateensiin gaara gochaa jira. Dhufaatiin Israa'el as qofatti hin dhaabbanne. Gamtaan kun gammoojjii Liibiyaa magaalaa Sirti keessatti shaakala Flintlock 2026 irratti dhiyeenya waliin hirmaachuun qindoominni isaanii daangaa bishaanii darbee lafarrattis kiyyoo diinaa hudhuu ijaaraa akka jiran mirkaneessanii jiru. Dubbiimaan raayyaa waraanaa Masrii dhugaa kana ifatti ba'ee addunyaatti labsee jira. Xiyyaaronni waraanaa ammayyaawaa fi dhaloota haaraa ta'an kanneen biyyoota lamaanii buufataalee waraanaa Masrii keessatti walitti makamanii jiru. Shaakalli kun daree barnootaatiin eegalee hatattamaan gara gochaa qabatamaatti ce'ee jira. Kaayyoon isaa inni guddaan maal yoo jedhame xiyyaarri Turkii fi Masrii akkuma qaama tokkootti ajajaa tokko jalatti diina tokko irratti akka dhukaasan gochuudha. Haala lolaa xaxamaa fi qabatamaa irratti hojjetamaa jira. Hundiinaaf ergaa qarasee fi caaluu dabarsaa. Yoo tokko tuqame inni kaan bakka akka gadi roobsa. Israa'el dhiphina kana dhoksuu hin dandeenye. Xiinxaltoonni waraanaa Tel Aviv kun shaakala idilee miti. Kun madaalli humnaa naannichaa guutummaatti kan jijjiirudha jechuun akeekkachiisaa jiru. Sodaan isaanii inni guddaan Masrii fi Turkiin meeshaa waraanaa gurguddoo wal jijjiiruu fi waliin oomishuu yoo eegalan dandeettiin addaa Israa'el ittiin of jechuu guutummaatti akka aduu sirriitti beeku. Dirooniiwwan ammayyaawaa Turkii warri addunyaa raasanii fi humni lafoo fi qilleensaa Masrii inni guddichi yeroo walitti makaman humna Israa'el akka daa'imaatti tuffachuu danda'u uumu. Mee shira xiinsammuu waraanaa fi dhugaa ji'oopolitiksii xaxamaa kana ija ogeessaatiin seenaa faana wal qabsiisnee bal'inaan diriirsinee haa ilaallu. Caamsaa 2026
namichi waggaa 71 maayikiroofoonii miidiyaalee Israa'el dura taa'ee asaasuu kanneessaa tokko dhageessise. Namichi kun nama idilee miti. Seenaa basaasaa addunyaa ammayyaawaa keessatti nama isa fakkaatu addunyaan hin argine. Yoonaataan Poolaard jedhama. Bara 1980 keessaa ogeessa basaasaa waraana Ameerikaa kan ture namichi kun icciitiilee Pentaagoon warra baay'ee sodaachisaa fi murteessaa ta'an hatee dabarsee biyya Israa'eliif gurgure. Yeroo FBI'n isa qabu gantummaa biyyaatiin murtiidhaa waggaa 30tu itti murtaa'e. Garuu yeroo inni hidhaa fixee ba'u Neetaanaa'uun akka goota waraanaatti kabajaan isa simate. Namichi biyya isaa ganee Ameerikaa dhiigse kun har'a waltajjii Tel Aviv irra taa'e. Waraanni itti aanu Iraan waliin osoo hin taane Turkii fi Masrii waliin ta'a yeroo jedhu sagaleen isaa haasaa qofa osoo hin taane karoora dhokataa Mosaad irraa waraabamedha. Israa'el maaliif diinaaraa barbaaddi? Gaaffiin kun madaallii ji'oopolitiksii keessatti gaaffii isa guddaadha. Erga haleellaa Xuufaana Al-Aqsaa onkoloolessaa 7 2023 as sirni of ittisuu Israa'el guutummaatti jijjiiramee jira. Kanaan dura diina fageenyatti eeguu fi ofirraa dhiibuu yookaan konteenimenti ilaalcha jedhutti amanti turte. Garuu har'a ilaalchi sun du'ee jira. Tarsiimoon hooggantoota Israa'el haaraan inni nurratti jabaachuun qabu osoo inni hin jabaatiin dursinee deemnee dhabamsiisuu qabna yookaan preemptive elimination kan jedhudha. Israa'el seeraa idil addunyaa waraqaa waliigaltee fi daangaa biyyoota kabajuu dhiistee jirti. Addunyaan amma ija isheetiin argaa jirti. Israa'el baatiiwwan muraasa keessatti waraana adda addaa 7 Gazaa, Libaanos, Yaman, Iraaq, Siiriyaa, Iraanii fi daangaa dhiyaa Falasxiinitti banteetti. Kuni biyya of ittisuu osoo hin taane biyya dhiigaa fi waraanaan lubbuun jiraattudha. Xiinxaltoonni waraanaa Israa'el ofii isaaniitiif dhugaa qaneessaa tokko saaxilanii jiru. Mootummaan Israa'el biyya madaallii waraanaa keessatti uumamtedha. Yoo diina hin qabaatiin diina uummachuu qabdi. Sababiin isaa injifannoon waraanaa qofti bu'aa siyaasaa hin fidu. Uummata ishee isa ilaalchaan bakka 10tti dho'ee tokkomsitee eeguuf akkasumas meeshaa waraanaa warshaalee Ameerikaa irraa guurrattuuf sababa dhiyeessuuf Israa'el yeroo hundumaa sodaa jireenyaa dhiyeessuu qabdi. Waraanni yoo dhaabbate mootummaan Israa'el ofii isheetii of nyaattee dhumti. Kanaafuu erga lolli waraanaa Iraan dhaabbatee booda biyya waraana isaaniif qabsiisan kan birootu isaan barbaachise. Isaanis Masrii fi Turkiidha. Mee dhugaa kana ragaa lafarraatiin amadaallu. Masriin waggoota 40f waliigaltee nagaa kaampii David mallatteessitee Israa'el waliin nagaa buustee turte. Garuu ija diinaatiin yeroo ilaalamu nagaan kun nagaa sobaati. Icciitiin mana marii Knesset keessaa dhiyeenya bee tokko addunyaa raasee jira. Aangoonni Israa'el dhiphinaan raayyaan waraanaa Masrii dandeettii isaa garmalee guddifachaa jira. Kana daawwachuu hin qabnu. Kuni haasaa waraqaa qofaa miti jechuun of akeekachiisan. Qaamoleen basaasaa Israa'el akka saaxilanitti Masriin gammoojjii Siinaay keessatti eeyyama waliigaltichaan alatti loltoota 40,000 hiriirsitee taankota meeshaa waraanaa gurguddaa fi drooniiwwan dhoksitee jirti. Dabalataan misaayilota baalaastikii ammayyaawaa fi kuusaa misaayilaa lafa jalaa Siinaa keessatti ijaarratteetti jedhamee shakkama. Dhiphinni Israa'el hammaachuu irraa kan ka'e fulbaana 2025 keessa Neetaanaa'uun kallattiin pireezidaantii Tiraampin bilbilaan kadhate. Masriin Siinaa keessaa waraana ishee akka baaftu dhiibbaa godhi. Gama biraatiin ammoo Turkiitu jira. Waraana 2026 muummichi ministeera Israa'el duraanii Naftaalii Benet ifatti ba'e. Turkiin Iraan ishee haaraadha jedhee labse. Neetaanaa'uun ofii isaa muddee 2025 keessa Erdogaan impaayera Usmaaniyyaa deebisee ijaaruuf ba'aa giddugaleessaa dhuunfachuu barbaada. Kun balaa guddaadha jedhee ture. Ija Tel Aviviitiin Iraan diina teekinooloojii fi waraanaa adda kukkutame fayyadamtu yeroo taatu. Turkiin garuu diina mootummaa guutuu dinagdee jabaa fi waraana ammayyaawaa qabudha. Israa'el of tuulummaa isheetiin akkuma Saaddaamii fi Iraaniin lafarraa xaa'uuf deemni Masrii fi Turkiis ni dhabamsiifna jechuun ragaa waraanaa dalagaa jirti. Garuu ragaan qabatamaan lafarra jiru of tuulummaa Israa'el kanaan madaala dhabsiisa. Israa'el biyyoota madaallii meeshaa qofaan kufuuf deeman hin tuqne. Isheen leencota lamaa hirribarraa dammaqsuutti jirti. Masriin waraana Arabaa isa guddichaa loltoota idilee 836 oliin taankota ammayyaawaa 3600 xiyyaarota waraanaa 550 fi dooniiwwan waraanaa 300 ol qabdudha. Addunyaa irratti sadarkaa 15ffaa irratti argamti. Turkiin ammoo harka dhaabbata neetoo keessatti Ameerikaa taantee waraana lammaffaa isa guddichaa qabdi. Loltoota 500,000 industirii waraanaa ammayyaawaa kanneen akka droonii Bayraktar ishee dirree waraanaa jijjiirtee taankii Altaayii fi dooniiwwan waraanaa ofii isheetiin oomishtu qabdi. Wanti hunda caalaa Israa'elin dhiphisu garuu Turkiin waraana waraqaarraa osoo hin taane muuxannoo waraanaa dhugaa dachee Siiriyaa, Liibiyaa fi Azerbaajaan keessatti dhiigaan qaramtee qabaachuu isheeti. Addunyaa irratti sadarkaa 8ffaa irra jirti. Israa'el isheen sadarkaa 17ffaa irra jirtu.
leencota kana lamaan yeroo tokkotti na lola jettee yaaduun madaallii waraanaa keessatti of ajjeesuu isa dhumaati. Pireezidaantiin Turkii Erdogan jaalala uummata isaa kan ijaarrate dhimma Falasxiinii fi jibba Israa'el irratti hundaa'eeti. Erdogan waltajjii idil addunyaa kamiyyuu irratti Israa'eliin gugduu sanyii jechuun saaxiluu hin dhaabne hariiroo daldalaa guutummaatti kutee jira. Wanti hunda caalaa Israa'eliin dhiphise garuu Turkiin hooggantoota Hamaasii fi dhaabbata Islaamummaa ofitti simachuudhaan ija uummata Islaamaa fi Arabaa keessatti sagalee warra diddaa taatee of ijaaruu isheeti. Gama biraatiin Masriin waliigaltee nagaa bara 1979 mallatteesseetti jedhamus nagaan kun waraqaa irratti qofaa kan hafe nagaa qabbanaa yookaan old peaceedha. Uummanni Masrii lafa jalaan Israa'eliin garmalee jibba. Jibbi kunis dhiigaa fi seenaa isaanii keessatti walitti qabamee jira. Israa'el kana sirriitti beekti. Nagaan Masrii fi Israa'el gidduu jiru nagaa dhugaa osoo hin taane nagaa waraanaaf of qopheessuuti. Ija yaadarimee waraanaa yookaan militarii doktiriinii Israa'eliitiin yeroo madaalamu biyyi diina taate tokko daangaa ishee irratti humna guddaa ijaarrachuun ishee sodaa gonkumaa fudhatamuu hin dandeenyedha. Israa'el eeyyamaa fi yaada biyyoota kanaa irratti hundaa'uu hin barbaaddu. Dandeettii isaaniitu ishee dhiphisa. Dhiphinni kun dho'iinsa qabatamaatti kan jijjiirame taatee Ebila 2026 keessa mudatedha. Magaalaa Anxaaliyaa biyya Turkii keessatti walgahii addunyaa raasii tokkotu ta'e. Ministeeronni dhimma alaa Turkii, Masrii, Saawud Arabiyaa fi Paakistaan walgahii icciitii taasisan. Walgahiin kun marii dilee hin turre inni dhalachuu kellaa sibiilaa abbaa giddu galeessaati. Kuni uummata miiliyoona 500 walitti qabate waraana neetoo lammaffaa isa guddichaa Turkii, waraana Arabaa isa guddichaa Masrii, dhiiga dinagdee boba'aa addunyaa Saawudii fi meeshaa niwukileeraa Paakistaan kan of keessatti hammatudha. Israa'el ija dippiloomaasiitiin yeroo kana daawwattu inni ishee adda bittinnaa ture har'aa kallattii afraniin isheetti marsuu isaa hubattee jirti. Garuu waraanni kun afaanii fi ilaalcha qofa miti. Sababoonni qabatamaan dho'iinsa kanaaf karaa saaqan sadiitu jira. Inni jalqabaa morkii gaazii galaana Meeditiraaniyaaniiti. Qorannoon jiyooloojii Ameerikaa akka agarsiisutti handhuura bishaan kanaa jala gaaziin uumamaa dhangala'aan kuubiik fiitii tiriliyoona 122 ta'u dhokatee jira. Qabeenyi kun madaallii dinagdee Awurooppaa guutummaatti jijjiiruu danda'a. Israa'el gaazii kana baastee karaa Qophroosii fi Giriik Awurooppaatti gurguruudhaan wiirtuu gaazii ta'uu barbaaddi. Garuu Turkiin dantaa kana dabarsitee kennuu hin barbaaddu. Tarsiimoo biyya cuquliisaa jedhuun dooniiwwan gaazii qoratan bishaanitti bobbaasuun akkasumas mootummaa Liibiyaa waliin bara 2020 waliigaltee daangaa bishaanii mallatteessuudhaan ujummoo Israa'elitti dhufuu taate. Israa'el morkii dinagdee kanaaf jettee humna waraanaa fayyadamuufis duubatti hin jettu. Turkiinis faallaa kanaatiin dantaa ishee bishaaniif waraana banuuf qophiidha. Sababni inni lammaffaanii fi inni dho'insatti dhiyaate dachee Siiriyaati. Erga sirni Bashaar al-Assad kufee booda Siiriyaan dirree morkii biyyoota gurguddoo taateetti. Turkiin eegumsa nageenyaa biyyaalessaa isheetiif jettee kaaba Siiriyaa guutummaatti to'attee buufataalee waraanaa fi loltoota ishee dhangalaastee jirti. Gama biraatiin Israa'el ammoo eegumsa daangaa isheetiif jecha Siiriyaa naannoo daangaa to'annoo waraanaa jalaa galchitee jirti. Har'a daangaa Siiriyaa keessatti loltoonni Israa'elii fi loltoonni Turkii ija wal ilaalaa jiru. Ji'oopolitiksii keessatti yeroo waraanni biyyoota lamaanii bakka tokkotti walitti dhufu waraanni kallattii uumamuun isaa waan ooluu hin dandeenyedha. Sibiilli fi rasaasni guuramee walitti dhiyaate sun laboobaa xiqqoo dho'insaaf eeggachaa jira. Israa'el dhiphina kana hundaa keessatti nuti ni mo'annaa jechuun yeroo hundaa seenaa bara 1967 waraana guyyaa 6 waabeffatti. Raayyoonni waraanaa fi xiinxaltoonni Peentaagoon yeroo dhugaa kana madaalan bara 2026 kun bara 1967 miti jedhu. Bara 1967 Israa'el xiyyaarota ishee kaaftee buufata xiyyaaraa Misrii fi Arabaa guutummaatti xaxaa'uun qilleensaa dhuunfattee turti. Har'a garuu madaalliin teekinooloojii guutummaatti garagaleera. Turkii fi Masriin sirna ittisaa qilleensaa xaxamaa fi ammayyawaa ijaarrataniiru. Israa'el waraana dursaa bantee misaayilonni lafa jalaa fi dirooniiwwan Masrii fi Turkii roobaatti samiitti lafarraa gadi dhangala'u. Ayirandamii Israa'el inni rooba misaayilaa xiqqoo Hamaas qolachuu dadhabe. Misaayila ammayyawaa 1000 lakkaa'amu kana daqiiqaa muraasaaf illee dhaabuu hin danda'u. Mee dhugaa kana lakkoofsaa fi ragaa waraanaatiin haa ilaallu. Masriin waraana Arabaa isa guddichaa loltoota idilee 836, taankoota 3600, xiyyaarota waraanaa 550 fi dooniiwwan waraanaa 300 ol kan qabdudha. Turkiin ammoo loltoota 500 ol, warshaalee diroonii Bayraktar, dooniiwwan waraanaa fi taankoota ofii isheetiin oomishtu qabdi. Israa'el isheen ji'oogiraafiin daangaa dhiphaa qabdu. Waraana gamalachuun itti banamu kana loluuf humna lafoo hin qabdu. Loltoonni Israa'el muraasni sun Gazaa fi Liibaanos keessatti daqiiqaaf hafuura dhabanii raafamaa yeroo jiranitti waraana Masrii fi Turkii faana loluu jechuun waan hin yaadamnedha. Kana dabalatee madaalleen baay'een sodaachisaan
meeshaa nuukileeraa Paakistaanidha. Paakistaan ifatti yoo biyyoota kanarratti dho'iinsi nuukileeraa yaadame nutis madaallii kana ni sirreessina jechuun kallattiin dandeettii Israa'el filannoo dhumaa jedhamu akka addaaraa ta'u gootee jirti. Garuu dho'iinsi inni guddaa fi dhugaan qabrii Israa'el qotaa jiru waraana biyyoota alaa kana miti. Icciitiin suukkaneessaan minjaala xiinxalaarraa dho'i Israa'el dhiiga ofii isheetiin ho'aa jirti kan jedhudha. Mee dhugaa kanaan haa daawwannu. Israa'el dinagdee, teknoolojii fi sammuu namootaa irratti hundaa'uun ijaaramte. Garuu bara 2025 irraa eegalee seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif godaansaa of duuba deebi'uu saamaa keessa seentee jirti. Hayyoonni, ogeeyyiin fayyaa, injiinaroonnii fi doktoroonni 150 ol ta'an dhiphina waraanaa fi burjaajii siyaasaa biyyattii baachuu dadhabuun Israa'elin dhiisanii Awurooppaa fi Ameerikaatti baqatanii jiru. Biyyi tokko sammuu teknoolojii ishee yeroo dhabdu lafarraa haxaamuuf yeroo gabaabaatu ishee hafa. Rakkoon dinagdee fi hawaasummaa immoo boombii yeroo keessoo biyyattiiti. Guddinni dinagdee Israa'el guutummaatti qabbanaa'eera. Inni idil addunyaa biyyattii keessaa baqateera. Finxaaleeyyiin amantii ammoo waraana tajaajiluu didanii gibira hin kaffalan. Ajajaan raayyaa ittisaa Israa'el bitootessaa 2026 ifatti ba'e. Hanqina humna namaatiin waraanni keenya guutummaatti diigamuuf deema jedhee iyyatee ture. Daandiiwwan Tel Aviv mormii uummataatiin guutamaniiru. Israa'el waraana eeboo alaa qofa osoo hin taane walnyaatiinsaa keessoo isheetiin dadhabdee laamshaa jirti. Wanti hunda caalaa nama raasu madaalliin qofaatii kun dhiigama of tuulummaa Ameerikaa faana wal qabachuu isaati. Israa'el nuti qofaa keenya loluu dandeenya jechuun yeroo lallabdu dhugaan lafa jiru garuu ujummoo argansuu Ameerikaatiin jiraachuu isheeti. Tiraamp yookaan hoggansa Ameerikaa kamiyyuu yoo dhiibbaan Chaayinaa fi dantaa ji'oopolitiksii isa dhiphisee yookaan ammoo dhiibbaan hawaasa Ameerikaa jabaatee harka isaa yeroo Israa'el irraa sassaabatee biyyattiin kun guyyaa tokkoof illee lafarra dhaabbachuu hin dandeessu. Seenaan dhugaa tokko nu barsiisa. Empayirri British yeroo naannoo sana to'atan waggoota muraasaaf turanii xumura irratti guutummaatti haxaamaniiru. Israa'el amma baarsaa of tuulummaa ishee fi dhiibbaa diinota isheetiin hudhamtee jirti. Walumaa galatti taateen kun addunyaatiif fakkii dhugaa seena qabeessa tokko akeekee jira. Israa'el waraana meeshaa fi teknoolojii mo'achuu dandeessi. Garuu waraana ji'oopolitiksii fi dhugaa matumaa mo'achuu hin dandeessu. Turkii fi Masriin qarqara galaanaatii fi gammoojjii irraa kellaa sibiilaa ijaarratanii sa'aatii 0 eeggachaa jiru. Israa'el ammoo keessoo isheetiin dhiiga dhangalaasaa hayyoota ishee dhabdee lafa of tuulummaa ishee keessatti liqinfamaa jirti. Addunyaan amma mootummaan waggootaaf uummata Arabaa fi addunyaa gowwoomsee meeshaa waraanaatiin of ijaaree akkamitti akka hundee isaarraa dachee kanarraa suuta of balleessaa jiru ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Waraanni waraqaa irratti dhaabbatullee madaaliin waraanaa dhugaa garuu ba'aa giddu galeessaa keessatti guutummaatti garagalee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa hanga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.